yaanni koo maa qashti koo jechuun egaa deebiidha malee waa biraa maani. Ani yaadna sirraa qabu waa biraa miti. Maa isiif deebii naan kennitu jechuudha malee qashti koo maala sirraa qabu biraa. Jaalala kana sirraa qabu jaalalli koo yoomiyyuu na garuu viidiyoo maxxansu kana booda yoon qaba yaan jettes qaba naan jedhidha malee waa biraan jiru ishee qashti ana. Tole ani dhaggeeffatu. Viidiyoo waraabee Si viidiyoon galeera sun siif viidiyoo siidee waraabeen ture siif jechaa malee jechuudha. yaada biraa. Kana malees immoo atiini ani waa'ee keerreen rakkisu jira namni tokko akkamiin lafaa ka'eetu nama tokko hanga akka kootidha. Gaaffii sadiin si gaafadha gaaffii koo kana naa deebisi. Namni tokko akkamiin lafa kanaa ka'ee zim jedhee nama tokko ilaalee nan jaalladhi jechuu danda'a. Amma fakkeenyaaf atiini namni baay'een keessaa waliin haasawtee mucaa namaa maraachitee mucaa namaa akkas goote naan jiru. Garuu ani wallahi atis kun na bira jirtaa ati nama na bira jiru guyyaa tokko keessaan si waliin haasa'een beekusuma guyyaa lama intarviisiinis guyyaa tokko kan kirratti guyyaa tokko dubbadhee keessaa na dubbifni feesbuukii namni maqaa koo fayyadamee suuraa koo fayyadamuun namatti barreessaa turti. Kana jechuun kee immoo ani dhugaanaatiin na cinqaa hin beeku giraa na gabbaa beeku. Kaniifiyyuu kan biraa immoo jaartii qabdaati. Jaartii kee inaafsisuu yooti amma fakkeenyaaf osoo nan si jaalladheetii siif rakkadheetii jaartiin keessatti naafti malee Siifoo amma an jaalladhees argeeraa hin barbaadu si jechuudha. Kaniifiyyuu deebiin koo si deebiseera fakkaata. Viidiyoo keerrattis viidiyoo waraabee si deebiseera. Nara mintinaan godhinaa jiru. Si deebiseera si ammallee isuma eeggatti siin jedhe si deebisa. Kana jeggaan siin jedhu immoo uummanni Oromoo si'eela kun ana jala jira nama 1,800 kun hundiyyuu ilaalaa jira jechuudha. Kaniifiyyuu yaada kan keetii sammuu keetti deebifadhu obboleessa koo. Kanan jeggaan akkasiin jedhu nama tokko zim jetteeti yoo dhuguma fakkeenyaaf dhuguma jaalala na jaalatte yoo ta'e keessaan dhuftee natti dubbachuu hin danda'u. Maaltu miidiyaa irra fidiyoo? Maaltu hamma kana fidiyoo? siifoo ande Firtaa argitanii al tokko naa dhaggeeffadhu qaqasti kutaraa wal dhaggeeffannaa. Ati jechoota namaatiif bootaan kenninii ani otoo akka harrafamuuti aan jechuudha. Dhugaa rabbaan kanarra deddeebiisitti meera. Waa'ee na beektaa minaamin haalaaf amala keerraan kan ta'e otuun tiktookii kee waggotuun kanan banatiin duran si jaalladheen siin jedha. Namni na namanu an kana dhiiseera ammas ikkoon dhiiseera. Jaalala kee kan kana baaseefan dhufee keessaan fooloo naa deebisteenaan keessaan si deebiseenaa. Karaa miisa jiraatiin lakkoofsa kee maqaa feesbuuka keetii yeroo sadii naa maxxanstee turte yeroo sadanuutii dhufee haay siin jedheen dadhabe si barreesseera. An kana ungulaalee irraa haasa'uun barbaadu. Jaalalli kennaadha. Waa'ee jaalalarraa na gaafatte na anayyoo akka inni itti na qabe wallaaleen dhiise ta'a. Si galeera? Jechuun waa'een keenyaa dubartii tokko na jaallattu dhabee kan na jana janu dhabee miti. Inni kaan obboleettii qabaa, jaartii qabaa, warra qabaa jettan immoo an kanarraa bilisaan. Onnee koo qulqulluu fidee biroo faayilii irra si kaadheen si jaalladhe. Gowwaa minaamin jedhanii inni kaan na arrabsu. Aarrilloom kanaaf gowwaa miti. Haa ta'uuti haalaaf amala keerraan kan ka'e kanan si jaalladhe qashti yoo dhaggeeffatta ta'e. Ammaa isaa gabaabaa kanatti deebinaa ta'u. Deebiinati naa kenni tokko jaalala kee onnee koo keessaa hin baasu. Haa ta'u malee immoo amma ta'e akkasilee gara rabbi na qabsiisee du'aa kadhadhaa akka rabbiin jaalala kee na keessaa fuudhuttan sirraa gattaadha malee qashti koo. Ati karoorratti na amma maa inni kan sirraa barbaadu siif hawaasaa gabaabaa qaba. Wayidammoo alfalligin bittileen nuuroo koo anamma yoo wanaa wanti nu walirratti hin hawwatu jiru. Akkuma eegisi jaalala kee dhofadhee jiraachuun filadha. Kana Itti dubbachaa deebii gaasitu nan caqasne malee aniini Si galeera? dhugaa naati ani waan kana irra deebi'ee sin gaafadhu sitti maan jira. Aniini hin barbaadu jaalalasi nan barbaachisu si karoora baay'een qaba siin jedheera. Kunooti deebiin koo. Kaniifiyyuu atiin tolas baqa yaada kee godhadhu yaada kee bakka tokko godhadhuuti waan akkasirraa deebii. Maali ati dubartiidhaaf jettee maaliif of cinqita? Maal abbaa ishee dubartiidhaaf jettee of cinqita dhugaan siin jedhaa bara. Dubartii jechuun kalarrii bishaaniiti kanarra kana si waliin haasofte ani ofiidhaan masin jaalladha dee namni of keenyatti waliin haasa'uu hin danda'a. Dhugaa si waliin haasa'uu hin danda'a. Guyyaa tokko gidduutti sin jaalladhe jedhee akkati unkaan daran iyyuu na jaallattu gochuun. Ani kanan jedhu dhaamsa laman siif qaba dhaggeeffadhu. Dhaamsi kuni isumaaf gaarii.
Nama kamiyyuu lafaa kaatee hin jaallati. Fedhu amma barbaade Naaf amala dhaame qabaatu. rakkoon qabu. Amma barbaade haa bareedu. Waan barbaade haa ta'u. Hin jaallati. Ilaalchuma gaarii malee. Yoo si danda'ame nama sana akka obbolaatti. Lafaa kaatee jaallatiin jedhin kaati. Qoy የራስህ ምርጫ አይደለም ይሄ lafaa kaateen jaallati boggaa jettu dhiisa. Lafaa kaateen Ani koo jaallati lafaa kaateen diidamti maqaan ምርጫ አይደለማ. Ani ko warra lafaa kee as keessa si kaa'ee miti bara. Akka dur lafaa kee as keessa si kaa'ee guyyaa tokkotti si baasuu danda'a. እንደዛ አይደለም waan mallee jaalalum tan si qabu ታውቃለህ እኔ ራሴ አውቃለሁ ወዲህ ማውቃለሁ ጃልዴ ሳርጌራ ጃለዴ ወጋ አፍሪካ በቃ ጃለዴ ሳርጌራ ገሩ አልተሳካልኝ ታውቂኛለህ አልተሳካልኝም ለዛው ነው እንጂ እኔ በቃ አማ እኔ እንኳን ይጀችውዳ አንጃለዴስ በቃ ጃለዴ ወጋ አፍሪካ ሀለ ሳበር ዋኑ እንደ ዩበሬ jechuun akka nama waliin guddateetti waliin ture jechuudha. Silkiidhaan waliin haasa'e. Baay'ee tokko mara gugee cabaatu ture. Garuu altisakkaalleenye naaf hin milkoofne bakka yaadatte bakka hin jaalladhetti hin argine. Garuu ammayyuu abdii irraa muralle. Kan si garraamu jechuudha. Kaniifiyyuu namni kamuu jaallatee sargeera jaallatamee siin bakka hundiyyuu ni jira. Nama tokkotti siqanii itti baranii itti waan hundaa jedhanii. Ani dhugaa isinitti mutaanaan nama hamma kana jala jiraami. Ani boonaan ilma walloo waggaa furguutuu waliin haasofne jechuudha. Mucichi walloodha ani wallaggaadha. Akkuma biyya kana dhufee mucaa sana maanti jedheen namuma silkiidhaan waliin haasa'e. Ani gida dambi. Ani gida dambi. Ani koo qaatan silaalu jammare kana hunda deebisee akkan si deebisu maaf na goota. Aawun ammas anaafati garaa sirra narraa muradhu jechaa jirta miti haasaa gabaabaa. Adalla kana misisi kana bicha kurtina gode ene wudi ene machi wodi shado gin media kana irratti dhufe gin qaatuma media kana irratti hundufin akkan si jaalladhe sitti mee jira yawa si fingalu galuuf simon deemu laalchatina akka si galuuf deemu atau garu garana ramuradu yoo yette chigirenne si kana bicha ነገረኝና እንገላገል በቃ ግን እንጂ ሰው እኮ ለምንድን ነው ተስፋ ሰው ላይ ተስፋ የምታደርጊ ጀመር ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ፈጣሪ ረቢ ነብደዶ ነምቶ እኮ ነብደቲን የኞዮቹ namni kana har'as yaabdachiisee borsi gatee deema. Namni kana sonan si gatii findiraadha siin jedheeti si kadhe waa meeqa siin jedhee afaaniin si goyyomsu boreedummaa si kuffisee si bira isa deemudha jechuudha. Maqaa jaallatanii isa ta'u maqaa. Firii afaan Oromoo dubbadhu. Tarattiin ta'ennaa ማለት ነው. Taratticha dhiisi mi'aatti si fiyye. Onnee qulqulluu jaalala si kennan harkaa fudhachuu dandeessa moo hin dandeessu amma I don't think onnee qulqulluu si bane kana jechuudha fudhachuu